والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi diingatkan udara, wantajin lama mengukur, kayu mengukur udara dan udara dan baju jabatan. Harga digitina, Ethiopia mungkin, Afrika mungkin, dunia nama udara ini. Dunia kita sami dacin untuk tidak itu. Dokter Abdul Shakur, Muhammad Aman, Kaman. وقتاشنا خلقا أنا أبرزكي سوفيان عثمان والجن خالي من جرين نيسان الدين لغا تطري سينا جرين نساني موتون سقل الفيديو اللي حتى من كيسجرا والنسان حسران ربي نساني هارارو ربي كنت مساني جنة أولاد فاتاسسو والني مقول قد كلين جو ونت دين سندن دين Iyine devis kundan denu, gardine devis kundan denu. Konni kundan dulu, aku marah kita ramai orang wajib jet, untuk kita arti bakal ni jaga, dewi kita negara ramai tuan deh, ramai nisan haramu, bagi sana kita konni kundan, jannat orang tu, Allah ambil orang sana berusia sudah. Masyarakat kita ni tuai muda dikiran, itu nama muda kami. Dokter Abdul Shakur, alim aman kita baloi. Nama akan akhirat wali, nama akan jabat wali. Orang rumah kisah itu, kapso orang rumah kisah nama jual muda kami. Nama kita usul berakin, usul mana urusan tuman sini, gaf mabalik dalam negara kasih tuan misalnya. Afaan ni kenna afaan oromoo akkamiin qubeen qabaanne akkamitti afaan jara kana fayyadamna nu maal sabne gandoo guddaan kun qubee kenna akkamitti hin qabaanne jedhanii carraaqiludhaa nama taasisan ulamaa taasisan osoo argitanii gara harargeetti sheek bakri safaruu biran akkamiin hin ture qubee isaanii qoratanii qabatanii deemanii ture yeroo sheek bakri safaruu biran qaban qubee sheek Bagi seorang profesor saling argan. Dulu, Dokter Abdul Shakur, kube sang profesor su kube apa nuru amat tu kaya nama juru ini. Ovi isani ki bocani akata arkitektur luga berbacir tu bifama kalut bifasani nana bitani. Yo ham tu sangkesa semua asal kata isan doksani kabadatuan aknan mengal kinet. Yeroo afaan oromoo reetoo kana argitee afaan qootu jedhamee argitee Mogadishoo irraa darbaa turetti Saawud Arabiyaa keessa taa'anii xalayaa barreessaa turan akkamitti afaan qootu jedhanii falmiin isaan tolchan argitee eenyullee dhoksee kan danda'u miti seenaan isaa yaadatu namoonni qabsoo uummata oromoo keessatti hayyoota oromoo qabsaa'ota oromoo gameeyyoon hidhan qabsoo oromoo akkasiin bakka biraa Akisim bertapa wanita dalam bentuk sama-sama kumaca. Ulama kami yang berkumpul di sana mereka. Ulama kami berkumpul, masyarakat kami berkumpul harkat dakatira, harkat kabajawam berkumpul di kara isani timurban irrajala isa kami jesan Dokter Abdul Shakur. Kursian isani kan batu. Rabb isani rahaja yakinan syur isani kabatan. Budana ammu akuma bitajar mawad tajir aib sabit. Mana jireen ganda dunia kana tijaarah jual caraki godaan ture jechuudha. Yeroo isaan argitanii namoota akka doktor kennumaa hojiidhaan hariiroo jabaa qaban sanitti saamichaaf hin deemne garaa kiyya guuttadha mana jaarata fooqii jaarata jedhanii hin deemne Dokter Abdul Shakur saba isaanii ittiin tajaajila uummata isaanii ittiin tajaajila diina islaam ittiin kaddaman jechuudha. Kanaaf namoota dhaloo darba jiru mashaayikoonni gurguddoon arma jiru warra samiif argitanii arti kulfaamatu nurra jira. Waan dandeenyu wanti kun koreen argitee koree bifa giddu galeessummaan ijaaramee nulleen gama keenyadhaan waamicha koreen yeroo kanutti yeroo nu taasisetti hojiiwwan barbaachisan hunda keessatti jabaannee magaalaa kana keessatti mana jireenyaa maatii isaanii madaalu hojii isaanii madaalu ijaaruudhaa fi yeroo kanuchaadha qophiidhaa rabbiin isaan irraa haa jaalatu hin dheeratu dhiifamana godhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma anda asuma surah dari sini isari
dalagan hunda wajjin dhaqee raawwatee waraabbii kana maqaa keessanii yeroo gabaabatti akka kennu gaafachuuf asitti dibamee akkuma beekamu yeroo baay'ee biyya jedhee bakka isaatti ibsamanii osoo isaan lubbuun jiran osoo isaan fayyaa qaban waraabbii hedduu qabsoo uummata Oromoo keessatti waan isaan dalagan qabsoo Islaamummaa keessatti waan isaan dalagan namoota isaanii waliin ture wasiyyaa isaanii hunda yeroo isaan jechuu danda'anitti irraa waraabee irra deemee hundi isaa akka isaan jira maqaa uummata kanaatiin gargaarsa kanaafis akka guutuu akka miidhaginu isa gaafadhaan naayyamatanii. Jazakallahu khairan. Wayyu ganama kana qopheessee warra editara kennee viidiyoo qilleensa gubbaa oolche jedhee ture. Eegee waraabbiin kun immoo bifa gargaarsadhaan ooluu danda'u taate wanti qilleensarra oolchuuf hin jiru warra koree kanaadhafi yeroo gabaabaa keessatti waan hin gudalle qorillee nurraa fuudhuu ni danda'anii galatooma. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi binakan utara, wantajin ulama untuk ayun untuk kepada akan kepada baju jabatan. Harga dijitin Ethiopia ini, Afrika ini, dunia nama utara ini. Dunia kita sami dacin untuk tiga itu. Dokter Abdul Shakur Muhammad Aman Kaman Wakashana Harka anak Ubreski Sufyan Usman wajin kade management na isali dedde gafta kore senan jirin na sali bukun sagalin video lille hakake mate sajra wan nisan asara rabbin sani hara rabbin kutuma sani jannat ulan fata susu wani mukun kakkallin jiru onnit dem sundan de iyine dem sundan de gardine dem sundan de wani budda nukun akmar gera ke ran wajid unti ke na argite bakkarut ne jara devi ke nagar rakit wan de rabbi nisan haramun bakisani tidenu kutun budan jannat ulan tu ulla ambiyo rabisana urusi sudera masyayikun kita ini tuai bukan hijran itu nama kita kami Dr. Abdul Shakur alim aman kita baloi nama akan akhirat wani nama akan jabat wani orang rumah kisah itu kapso orang rumah kisah itu nama jual kita nama kita usul barakin usul nama urusan untuk manusia gaf magalik dalam kehidupan itu kami saling Afaan ini afaan Oromoo akkamitti qubeen qabaanne akkamitti afaan jara kana fayyadamna maal sabni danda'u guddaan kun qubee keenya akkamitti hin qabaanne jedhanii carraacha guddaa nama taasisan ulamaa taasisan osoo argitanii gara Harargeetti Sheek Bakri Safaruu biran dhaqqabanii dura qubee isaanii qoratanii qabatanii deemanii ture yeroo Sheek Bakri Safaruu bira qaqqaban qubee Sheek Bakri Safarus qopheessuun isaanii argan duuba Dr. Abdul Shakur qubeen isaan qopheessan sun qubee afaan Oromoo ammatti nu fayyadamaa jiru miti ofii isaaniitii bocanii akkaataa argitee seera luga dubbachiiftuuf dubbifama qabutti bifa sanii kana bitanii yeroo hamtu san keessa sunuu waraqaa san akkaataa isaan dhoksaniitti qabataa turan akka namni arginetti yeroo afaan Oromoo reediyoodhaan argitee afaan qottuu jedhamee argitee Mogadishoo irraa darbaa ture Saawud Arabiyaa keessa taa'anii xalayaa barreessaa turan akkamitti afaan qottuu jedhanii falmiin isaan tolchan argitee eenyullee dhoksee kan danda'u miti seenaan isaa yaadatamuun qabsoo uummata Oromoo keessatti hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo gameeyyoon hidhan qabsoo Oromoo akkasiin bakka irraa akkasiin birtafaa waan danda'an hunda saba isaanii gumaachan ulamaawwan keenya gurguddoon hundi isaanii beekan ulamaawwan gurguddoon mashaayikonni gurguddoon harka dakaatiraa harka kabajaan waamnu kun hundi karaa isaan ittiin dhufan irra caalaa isaa kan mijeessan Dr. Abdul Shakur kun seenaan isaanii kan dubbatu rabbi isaan irra haa jaalatu biyya keenya bishoon isaan taphatan guddaadhaa
ammoo akkuma argitanii armaan waltajjii irraa ibsametti mana jireenya ganda duniyaa kanarratti ijaarachuudhaaf carraaqii godhaan ture jechuudha. Yeroo isaan argitanii namoota tokko kenne maaf hojjetan hariiroo jabaa qaban sanitti saamichaaf hin deemne gara kiyya guutadha mana ijaarradha fooqii ijaarradha jedhanii hin deemne Dr. Abduu Shakuur saba isaanii ittiin tajaajila ummata isaanii ittiin tajaajila diina islaam ittiin kaddaman jechuudha. Kanaaf Oromoo darma jiru mashaayikoonni gurguddoon arma jiru warra samiif argitanii argi ulfaatutu bira jira waan dandeenyudha wanni kun koreen argitee koree bifa giddu galeessummaatiin ijaaramee nulleen gama keenyadhaan waamicha koreen yeroo kamutti yeroo nu taasisetti hojiiwwan barbaachisan hunda keessatti jabaannee magaalaa kana keessatti mana jireenya maatii isaanii madaalu hojii isaanii madaalu ijaaruudhaa fi yeroo kamu caala qophiidha. Rabbiin isaan irraa haa jaalatu hin dheeratu dhiifama godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma andaan asumatti irraa deebiin siidii isaanii jireenyi isaanii wanti isaan dalagan hunda wajjin dhaqee irraa waraabee waraabbii kana maqaa keessanii yeroo gabaabatti akka kennuu gaafachuuf asitti wame akkuma beekamu yeroo baay'ee jedhanii bakka isaatti ibsanii osoo isaan jiran osoo isaan fayyaa qaban waraabbii hedduu qabsoo uummata Oromoo keessatti waan isaan dalagan qabsoo islaamummaa keessatti waan isaan dalagan namoota isaanii waliin ture wasiyyaa isaanii hundaa yeroo isaan dubbachuu danda'anitti irraa waraabee irraa deemnee hundi isaa akka isaan biraa maqaa uummata kanaatiin gargaarsa kana keessa akka guutuu akka nu kennitu isa gaafadhaan kaayyamtanii. Jazakallahu khairan. Ani wayyuu ganama kana qopheessee warra hiikaa kennee viidiyoo qilleensa gubbaa oolche jedhee ture. Eegee waraabbiin kun immoo bifa gargaarsadhaan ooluu danda'u taate wanti qilleensa irra oolchuuf hin jiru warra koree kanaadhaati yeroo gabaabaa keessatti waan hin mudalle korillee nurraa fuudhuu ni danda'anii godhagoonu. رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketika kami bicara, wantajin lama waktu mengukur, ayun mengukur kepada dan kebajunya bata. Harga dijitin, Ethiopia mungkin, Afrika mungkin, dunia nama kita ada. Dunia kita sami kecil untuk tiga itu. Dr. Abduu Shakuur, Muhammad Aman, Kaman. Waktu syanan harta anak Polisi Sufyan Usman wajib kade menekrin naisani dedde gafar kore senan jirin nasani bukun sagalin video lihat ke mangke segera wan nisan hasaran Rabbi nisani haram Rabbi kutum sani jannat ulam wa khasusu wan ni mukun takkalin ju on nitte sundan de Ini Dewi Sundan Dewi, Gantine Dewi Sundan Dewi. Wanyu Buddha Luhur, Akmar Gideram Gideram Wajajit, Undi Kena, Arkike Bakkaruk Nihra, Dewi Kena Negara Rakituan De, Rabbi Nisani Haramun, Bakisani Kudiman Kutuni Buddhan, Jannat Olam Tu, Allah Ambiyo Tarapisana Urusi Sudera, Masyaikul Kena Netwa Ayuda Nikran, hedduu nama guddaa qabne Dr. Abduu Shakuur aalima amantii qofa ture nama akkaan aadila turan nama akkaan jabaa turan Oromummaa keessatti qabsoo Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphatan nama argitee osoo hin baratin osoo mana barumsaa mootummaan seenin gaafuma baaleetti dhalatan irraa kaasee tuqamni isaanii afaanni keenya afaan Oromoo akkamiin qubeen qabaanne akkamitti afaan jara kana fayyadamna nu maal sabni danda'u guddaan kun qubee keenya akkamitti hin qabanne jedhanii carraaqqii guddaa nama taasisan ulamaa taasisan osoo argitanii gara Harargeetti Sheek Bakri Safaruu biran akkamiin dura qubee isaanii qoratanii qabatanii deemanii ture yeroo Sheek Bakri Safaruu bira qaban qubee Sheek Bakri Safaruu qopheessuu isaanii argan duuba Dr. Abduu Shakuur qubeen isaan qopheessan sun qubee afaan Oromoo amma itti fayyadamaa jiru miti ofii isaaniitti bocanii
akkaataa argitee seera luga dubbachiiftuuf dubbifama qabutti bifa saniidhaan argitanii yeroo hamtuu san keessa sumuu waraqaa san akkaataa isaan dhoksaniitti qabataa turan akka namni hin arginetti yeroo afaan Oromoo reediyoodhaan argitee afaan qoottuu jedhamee argitee Moqdishoo irraa darbaa turetti Saawud Arabiyaa keessa taa'anii xalayaa barreessaa turan akkamitti afaan qoottuu jedhanii falmiin isaan tolchan argitee eenyullee dhoksee kan danda'u miti seenaan isaa yaadatu namoonni qabsoo uummata Oromoo keessatti hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo dameeyyii waliinan qabsoo Oromoo akkasiin bakka biraa akkasiin birtabaa waan danda'an hunda saba isaanii gumaacha ulamaa'onni meeqa gurguddoon hundi isaanii beekan ulamaa'onni gurguddoon mashaayikoonni gurguddoon har'a dakaatiraa har'a kabajaan waamnu kun hundi karaa isaan ittiin dhufan irra caala isaa kan mijeessan Dr. Abduu Shakuur kun seenaan isaanii kan dubbatu rabbi isaan irraa haa jaalatu biyya keenya shoora isaan taphatan guddaadha ammoo akkuma bitanii harmaa waltajjii irraa ibsametti mana jireenya ganda duniyaa kanarratti ijaarachuudhaaf carraaqii godhaan ture jechuudha. Yeroo isaan argitanii namoota akka Dr. Kennimaa hojiidhaan hariiroo jabaa qaban sanitti saamichaaf hin deemne gara kiyya guutadha mana ijaarata fooqii ijaarata jedhanii hin deemne Dr. Abduu Shakuur saba isaanii ittiin tajaajila uummata isaanii ittiin tajaajila diina islaam ittiin kaddaman jechuudha. Kanaaf namoota dhaloo darba jiru mashaayikoonni gurguddoon arma jiru warra samiif argitanii argi ulfaatutu bira jira. waan dandeenyudha wanti kun koreen argitee koree bifa giddu galeessummaan ijaaramee nulleen gama keenyadhaan waamicha koreen yeroo kamutti yeroo nu taasisetti hojiiwwan barbaachisan hunda keessatti jabaannee magaalaa kana keessatti mana jireenyaa maatii isaanii madaalu hojii isaanii madaalu ijaaruudhaa fi yeroo kamuu caala qophiidhaa rabbiin isaan irraa haa jaalatu hin dheeratu dhiifamanaa godhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma anda asal-asalan itu sini isani jeleni isani wajib dalam bunda wajib terkait rawange walaupun karena mereka isani jauh ke zaman mungkin ada curi masih dua ni aku ni kamu Eropa ini jadi kebiasaan sekali asal-asalan tujuan asal-asalan dia kalas walaupun itu kasus pada orang kisah tuan sandaran kasus Islam kisah tuan sandaran mulai saat ini sore masih jaya saat ini kuda eroisan berjuang di rawan de pun bisa akan saya mereka mereka nanti generasi akan bisa akan menjadi bisa berapa yang tadi Jazakallah khairan ani wayu ganama kada kopese warra edikara kenne video ke yesa kubba wal jehede ture egi warabin kunungu bifa gargaarsa ooluu danda'u taate wanti qilleensa irra oolchuuf hin jiru warra koree kanaadhatti yeroo gabaabaa keessatti waan hin mudalle qorillee nurraa fuudhuu ni danda'anii gada godhu.